Isu wajjiniin wal qabatee Kiristoos lallabuu yeroo jennu warri kun iyyaan gooftaa Yesuus gooftaadha jedhanii qaama barsiiftu bar beekuu qabda. Seexanni simma jedheera Yesuus ati ilma Waaqayyoo qulqulluu akka taate si beekaa yeroon keenya otoo hin ga'in nu balleessuudhaaf maa dhufte jedhamti seexanni jedheera. Amanuu atoon amantaa eeyyen nan jetta seexanni si nama naam sanaayyuu hir'ummaaf hin kirkiradha miti. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:19 gubbaarratti amma amantaan hojiidhaan yoo mul'achuu baate iyyuudhaan qofa yoo ta'e seexanni sin iyya. Keenya jireenyaan araaraa gi'izii iziliidhaan gaafa kaasnu hunduma isaa imimmaan kee dhangalaasadhaan dhaggeeffatta. Amma qaamonni kun gaafa Yesuus jedhamu dhuguma guurratti qabdeetu dhaggeeffachuudhaaf hin ta'a. Gabasaaf tareefu akkuma kaasaa turre masyaada kaasaa jiru keessatti manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo waa'ee Yesuus Kiristoos barsiistuu lallabdu jechuun ilaalee kana keessatti dhuguma gaafa dhimbiibnee kaasnu hamma kana ga'anii argina. Nuti ammoo otoo balbala keessatti otoo gara manaatti ol seenii mana qulqullummaatti gana otoo hin tarkaanfatiin mallatteeffachuudhaan kaasnee maqaa kana waamuun maqaan isaa maali jennee lallabuun mataan isaa maali jennee kaasaa jira miti. Reefu kaasneerraa Waaqayyoo nuti hoggaa waamnu Yesuus gooftaadha jechuun beekamtii kennuudha. Garuu kun iyyuu eessa dhufe maddi isaa gaafa jennu akkuma reefu yoo kaasne qeesaarota Roomaa yeroo sana qeesaarotaanii gooftaadha qeesaartu gooftaadha jedhanii nagaa wal gaafadha godha lakkii qeesaar miti gooftaan Yesuusidha. Yesuustu gooftaadha kan jedhu suni jaarraa lammaffaaf jaarraa sadaffaa jaarraa tokkoffaa keessa bara wareegamummaan ka'uudha deemu sanatti kiristaanonni isaan dhugaa ta'an Yesuus Kiristoos warri amanan yeroo sana ragaa ba'anii gidiraa fudhatan. Maqaa Waaqayyoo akkasumaan waan hin taanetti hin kaasiin Waaqayyo cubburraa isin qulqulleessuun jedhu abboomii kurnan keessa tokko. Kanaaf isarra jirraa meetti dabali. Egaa akkuma ati kaaste gooftaa kan jedhamu mootummaa Waaqayyoon dhaalanii jedhameera Wangeela Maatoos boqonnaa 7 irratti boqonnaa 7:21 irratti gooftaa jedhamuun akkuma seenaa irratti kaaste gooftummaa isaatiif nuti hin shakkinu waan shakkan fakkaata amma gooftaa Yesuus gooftaadha jechuun waaqa keenya jennee isa jiraachaa jirru isa waaqessinu gooftaadha jedhamee nutti himu uummata tokko gatii tokkollee hin qabu inda'uun akka shakkaniitti kan ilaalamu jechoota mana kiristaanaa keenya keessatti tarmiiwwan nuti fayyadamnu beektonni shakkii haaraan hin jiru shakkaan tarii wal jijjiiruu danda'u warra akka Ariyoos faanti yeroo kaan isaan booda bifa jijjiiranii dhufaa ture ganiinsa isaanii sanaaf immoo beektonni mana kiristaanaa hedduun isaanii kaaniiru qulqulluu Atinaatiyoos faanti qulqulluu Qeerloos faanti hedduun isaanii kaanii jiranii isaan jechoota mana kiristaanaa keenya keessatti har'a fayyadamnu kana tumaataaleewwan adda addaa isaan bocan keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo isaan fayyadaman seevar fayyisaa isa jedhu kanaan fayyadamanii jiran. Kanaaf nutis maal jennee kaasna gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos jennee maqaa guutuu yaafna. Ilaa amma yeroo baay'ee Yesuus kan jedhu qofa fayyadamanii Kiristoos kan jedhu kana dhimma tawaahidoo of keessaa qaba Kiristoos kan jedhu kun jechuudha. Kanaaf isarraa goru maaliif wanti dubbii guddaan adda nu taasisu warra kaan wajjiniin amala tokko qaama lamarraa qaama tokko tawaahidoo hin waloome waaqa goonkaa ta'e bara lafa kanarra turetti waggaa 33 turtii lafa kanarra ture fayyisuu dhala namaatiif taasise yeroo tokko qaraan irratti taasisee gara abbaa isaatitti ol bahee mirga abbaa isaa taa'ee lammaffaa immoo murteessuudhaaf dhufa jennee yeroo amannu erga du'aa ka'ee booda Yesuus Kiristoos amalummaa akkamiitiin akka inni ka'e amalummaa isaa yeroo foon uffatee jiruu fi erga du'aa ka'ee booda isa san akkamittiin akka amannu manni kiristaanaa keenya sirriitti ifa baastee jechoota kanaan ibsiti. Kanaaf Yesuus kan jedhu kun rakkoo qaba jechuudha. Kophaa isaa qofa waamu Yesuus Kiristoosidha maqaan isaa. Qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababni isaa abbaa keenyadha waaqa keenyadha qoricha keenyadha. Isa kana oolmaa inni nuuf oole fayyisummaa inni nuuf ooleef osoo dandeenye jecha kana oliyyuu
fayyadamna jecha biraa waan hin qabneef malee jechuudha. Beektonni mana kiristaanaa keenya isa kana kaasanii jiranii keessattuu kadhannaa hundee amantaa irratti yeroo kaasnu hundumaa kan uume waaqa abbaatti ni amanna, waaqa ilmaatti ni amanna, waaqa abbaarraa kan bahe ifa ifarraa bahe kan dhalate abbaarraa kan dhalate abbaa wajjin kan wal qixa ta'e abbaa wajjin qixa kan ta'e ifa ifarraa argame waaqa waaqarraa argame jenneeti kadhannaa keenya keessatti illee manni kiristaanaa keenya kan kadhattu. Kanaafuu moggaasa waaqa keenyaaf taasisnu kun iyyuu lallaba mataa isaatii jechuudha. Gara biraatiin immoo iyyuu amma kan nuti naannoo mana kiristaanaa keessa jirra. Manni kiristaanaa keenya akkamittiin akka Kiristoos lallabdu kaasaa jirra. Duratti akka kaasne manni kiristaanaa keenya kakuu moofaa fi kakuu haaraa wal simsiisteeti kan isheen sirna tumattu. Sababni isaa ergamni ishee Kiristoos lallabuudha. Ergamoo biraatu hin qabdu. Amma yeroo tokko bu'uurri keessan bu'uura raajotaat fi duuka bu'oota irra jedhame Efesoon boqonnaa 2:2 tokko irratti jechuudha. Bu'uura haaraa kan hin bu'uuressinaa. Hin bu'uuressinaa jedhama. Qulqulluun Phaawulos bu'uura haaraan bu'uura ijaarameen alatti bu'uura biraa bu'uuressuun hin danda'amu. Mukaanis haa ta'u, dhagaadhaanis haa ta'u, warqeedhaanis haa ta'u, dhoqqeedhaanis haa ta'u bu'uura biraa bu'uuressuu hin yaadina. Bu'uureffameera inni. Bu'uurri sun yoo bu'uureffamellee ibiddaan qoramadha. Ibiddaan qorama. Amma hordoftoonni keenyallee kiristaanonni warreen amantaa biraa keessa jiranillee qoradhaa jedhameera miti. Hafuura hunda namaninaa jedhameera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:4 irratti boqonnaa 4:1 irratti hafuura hunda namaninaa. Eessaa akka ta'e adda baafadhaa. Eessaa akka ta'e firiisaa. Baay'eewwan isaanii kana qabatanii lallabaa hafuura hamaa seexanaa qabatanii daandiirraa badaniiru jedhamee Xiimotewos gubbaarrattis boqonnaa 4 gaafa dubbisu. Kanaaf qorradha adda baafadhaa. Maqaan Iyyesuus jedhu dhuguma Waaqayyo Iyyesuus galateeffachuus miti. Maqaa isaas lallabuu miti kunis sobaan. Iyyesuus jechuun maqaa beekamtii akka reefu kenne sana. Ebalu poolisiidha. Ebalu immoo mootummaadha. Ebalu immoo qotee bulaadha jechuunii fi Iyyesuus gooftaadha jechuunii fi ebalu qotee bulaadha jechuun tokkodha. Tolasaan qotee bulaadha jechuudhaa fi Iyyesuus gooftaadha jechuun beekamtii kennuudha jechuudha. Nuti garuu fayyisaa akka ta'e Iyyesuus Kiristoos waaqa waaqotaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, waaqa abbaa wajjin qixa kan ta'e amalummaa isaatiin, uumuu isaatiin, dabarsuu isaatiin, sooruu isaatiin jennemi. Kanaaf gooftaa keenya, qoricha addunyaa jedhamee miti, qoricha addunyaa madaanii alam jennee. Kanaaf qoricha addunyaa eega ta'eeti addunyaa kan fayyise. Namni tokko maal jedha? Yagilla adaan jedhu miti amma qaamonni kun. Fayyisaa dhuunfaa keetii godhii fudhadhu miti. Kitaabni qulqulluun immoo dubartii ishee Samaariyaa reefu kaasteettaa iccitii ishee eegattime booda dubartittiin ol deebitee maal jetti? Iccitii koo hundumaa kan natti hime koottaatii ilaalaatti hin jennaani boqonnaa 42 gaafa dubbisnu wangeela Yohaannis amma kana booda waan ati nutti himteef otoo hin ta'in nutiyyuu fayyisaa addunyaa akka ta'e barreerra. Fayyisaa addunyaa. Kitaaba kam dubbisuu qaamni kun hin jedha nama yeroo tokko gaafan ta'e ilaalu. Kitaabuma akkamii dubbisu ortodoksiin Iyyesuus Kiristoosin barsiistu gaafa jedhu kitaaba kam dubbisu. Kitaabni kun kitaabni 81 ahaduu jennaan 80 ahaduu jennaan. Manni kiristaanaa kitaaba itti dabalte gaafa jennu eessa hin beekani. Qulqulluun Atinaatiyos kitaabni qulqulluun 318 yaa'ii Niiqaa gubbaarratti madoggorri kun hundumtuu kan dhufe miti. Hanga bara 300 fi 25 jechuudha yaa'ii Niiqaa irratti jechuudha. Hamma kanatti amantaan tokkittiin Kiristoos irraa duuka buutota isaatiif kennamtee akka dhufte hamma kanatti dhaabbattee gaafa Ariyoos dhufee uumamaadhaan Kiristoos gaafa inni jedhu achirraatidha kan dhaabbatee diinoomineeshiniin kun adda ba'an malee manni kiristaanaa diinoomineeshinii jechuun gaafa jennu qoqqoodama dhaabbata kanadha jedhamtee lakkoofsa keessan galtu. Isheen Waaqayyo irraa kan kennamte al tokko qulqullootaaf kan laatante amantaa tanaaf hin jenne. Yihudaa lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa irratti kaase. Inumayyuu immoo beektonni mana kiristaanaa keenya yeroo barsiisanii yaa'iiwwan mana kiristaanaa keessaa taasifaman ishee 451 sanarratti akkanatti muka gadi dhaabbate iddoo lamatti baallaa taate osoo hin taane jalatu irraa ba'e. Jalatu irraa ba'e. Irraa fottoqanii deeman malee ishiin akkuma jedhu utubaadha. Amma kaa dhimma yeroo itti aanutti kaasuu dandeenyudha. Garuu amma barsiisuu wajjin wal qabatee Kiristoos lallabuu yeroo jennu. Warri kun iyyaan gooftaa Yesuus gooftaadha jedhanii qaama barsiiftu bar beekuu qabda. Seexanni simma jedheera Yesuus
ati ilma waaqayyoo qulqulluu akka taate si beekaa yeroon keenya otoo hin ga'in nu balleessuudhaaf maa dhufte jedhamti seexan jedheera. amanuu atoon amantaa eeyyen nan jetta seexanni si nama naam sanaayyuu hirrommaaf hin kirkiradha miti ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:19 gubbaarratti amma amantaan hojiidhaan yoo mul'achuu baate iyyuudhaan qofa yoo ta'e seexanni si niyya maaloo gubadhee seexanni si yaamsa balan iyyuu maqaa sana kaasoo ta'e amma dhugaan jiru maalinni Phexrosii fi seexanni kan kaasan maqaa Yesuus lachuu waamaniiru. Yesuus ilma waaqayyoo qulqulluu akka taate si beeka. Qaamni kun garuu akkas hin jedhan ilma waaqayyoo qulqulluu akka taate hin jedhan araarsaadha jedhanii kaasu. Seexanni garuu maal jedhe ati ilma waaqayyoo akka taate qulqulluu akka taate si beeka jedhe gartee nu balleessuuf maaf dhuftee murteessaa akka ta'e beeka jechuudha. Yeroon keenya otoo hin ga'in jedhe yeroo qabaachuu yerootti deebi'ee dhufu. Qaamni kun garuu guyyaa tokko amma qaamni Yesuus Kiristoos hin lallabdu manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo jedhan kun guyyaa tokko mee kitaaba bananii wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gubbaarratti jalqaba jecha ture jechiis waaqayyo bira ture jechichis waaqayyo ture innis foon uffate jedhamee kan dubbatu kitaaba bananii yeroo dubbisan argitee beekta. Galma kam keessatti isaa ta'u mee barbaade baase. Maqaa kana Yesuus fayyisaadha jechuudha kun immoo dogoggora isaa akkamii jechaan otoo hin ta'in gochaan mul'ista amanuuf amanamuudha miti amantaa jechuun. Kana yoo ibsin akkamitti maqaa Yesuus jechuun beekamtii muka tokkoo fi kuni waddeessa kuni ejersa kuni gaaddiraadha akka jechuudhaan kun Yesuus gooftaadha jechuun mukti sun waddeessa jechuudhaan garaagarummaa maal qaba. Akkasiidha amma ka isaanii jecha tokkicha kana qofarratti nuti kan ibsa kennine malee taateewwan ta'an hunduma isaa osoo kaasne garagaltoonsa bakka baay'ee nu geessa. Garuu amma waan lamaan kaasuu barbaadan tokko barsiisa mana kiristaanaa keenya Yohaannis Afaan Warqee rakkoo barsiisaa kaasa yeroo waltajjii irra dhaabbatu cinqii barsiisaan keessa ta'u sababni isaa waltajjii irra dhaabbatee waltajjii waaqayyoo irra dhaabbatee waan jiruufi akka dubbachuun dhiifne imaanaa sarara jirutu jira barsiisa ergamee dhufe waan yoo lallabuu baadhanaaf wayyoo jedhamu Phaawulos saniif yoo dogoggore immoo hoolota kana balleessinaa jedhee sodaata gama tokkoon immoo iyyuu manni kiristaanaa keenya amma gadoo qabummaa isheen nu barsiistu barsiisaa cimaa yoo jiraate barsiisaan nu caaloo jiraate inni tokko gadi jedheetu barataan miila dhalli namaa inni tokko miila isa tokko jala taa'ee akka baratu kan ta'e balleessaa addaan fee waan hin dhufedha beekumsa barbaaduun sanirraa dhufe akkuma biyya lafaattu immoo yoo ilaalle meetodoloojii barnootaa mataasaa qaba barnootumti inni biyya lafaatu namni baratus immoo iyyuu kondiishinii mataasaa barbaada taa'ee barachuudhaaf sammuu qabna mooyyuu waa lamaan kana wal bira qabnee kaasuu qabna tokko kan namni barsiisu sun eenyuun barsiisa akkamittinis immoo barsiisa haala kam keessatti barsiisa yeroo tokko nama ortodoksiidha Yesuus Kiristoos waaqummaasaa icciitii utubaa 5 icciitii sillaasee nan beeka Kiristoos hin jiraachaan jira Kiristoos fudhuu Kiristoos gooftaadha yeroo naan jedhu nama kadhannaa yeroo hundumaa keessatti nama awwaaletti akkamitti boo'a himtaati nama awwaalee dhufetti nama boo'a ibaluudde akkamitti ettatamu yoo maraatte malee akkasiidha kadhannaa hundee amantaa irratti Kiristoosin waaqummaasaa icciitii sillaasee kaasneetu ganama kadhanne sa'aatii 7 guyyaatti yeroo 7dha kiristaanni isa kadhateetu danda'ee mana kiristaanaa dhaqnaan immoo galaana keessa seeneetu Kiristoosin jiraatee deebi'ee dhufeetu karaa irratti argate ta'a jirra. Fudhadhu Kiristoosin nama Kiristoosin uffatee jiruun Kiristoosin fudhadhu jechuun qaanii akkamii akka inni ta'e. Lammaffaa immoo warroota dhaggeeffannuuf nuuf. Carraa kamiin iyyuu jechuudha. Hundumtuu carraa dhagahuu waan qabnuuf karaa irrattis wanta jiruufi sammuun kan nuu kenname ittiin qorachuufi. Kitaabotas qoradhaa kan jedhu jira. Kitaabota qoradhaa kan jedhu jira. Kitaaba qulqulluus qorachuun baachuu miti kitaaba qulqulluu. Baachuu miti. Amma yeroo baay'ee duras kaaseera lallabuu jechuun maal jechuu akka ta'e kitaaba qulqulluu dubbisuu jechuun iyyuu maal amma ortodoksiin kitaaba qulqulluu dubbisuu jedhama. Garuu inni sun dhimma biraati amma itti deebi'uu dandeenya. Baatanii deemuun dubbisuudha. Amma ani sooni bishaan liitirii 2 baadhee naannaa oole hin dhugoo ta'e yoo dhoobadhee osoo hin jiru maal la fayyada ittiin hin jiraanne taanaan. Saayinsii maal jedha siite beektaatilee fiiziksii gubbaarratti ba'aa tokko baattee kan jedhamu yoo ittiin sochii yoo jiraachuu baate bakka dhaabbate sana baachaa yoo oolte garuu dadhabdeera min dafkita garuu hojiin hin jiru. Dalagaa kan barbaaddu ittiin deemuu qabda baachuu miti gatii guddaan. Hojii ittiin hojjechuun immoo ittiin jiraachuudha sana keessatti amanuuf amanamuu keessatti maal jedhe jandarabaan inni Baakos gaafa Filippos dhufeessa barsiisu waa'ee eenyu dubbisaa jira kitaaba argiteettan inni garuu dubbisaa jira
otoo dubbisaa jiru garuu hin galleef. Amma namni otoo dubbisin naa galee akkamitti jettaate amma otoo dubbisin otoo nyaatiin quufeen jettame hadiis jala taa'ee jiru. Maal jedheen waan dubbisaa jirtu kun sii gala jennaani kitaabichi waa'ee eenyu dubbataa waa'ee raajichaati moo waa'ee nama biraati jedhee gaafate. Kan nama barsiisuun jiraatin jedhee ifatti. Kan na qajeelchu jedhee kan na qajeelchu jechuun maal jechuudha isan dubbisaa jiru kana sirriitti himee baasee kaasee himee cuunfee guduunfee dhimbiibee dhimmi kun maal jechuudha kan jedhu natti mu jiraatu malee akkamitti naa galu dhimmichi akkasii miti. Isaayyaas boqonnaa 53 gubbaarratti waa'ee cubbuu keenyaaf madaa'e waa'ee keenyaaf burkutaa'e nuti garuu akkanatti eegne jedhee kan dubbatu waa'ee Iyesuus Kiristoosidha ilma dubree Maariyaam irraa dhalate jedheetti miti jedhe hiikni isaa kana miti gaafa deemu jennaa maalitti hin jedhe sana booda amma bishaan kana cubbamneef eenyuun na dhorka maal na dhorkaree amma naa galeera amma naa ibsiteetta amma san dubbisaa jiru caala hiikni ati jette kun eenyu bira akka geessu na ga'eera. Akka hin cuuphamneef eenyu na dhowwa maal jechuudha amma cuuphamuunsaa amanamuu eenyu na dhowwa amaneera kan dubbeetti sana amantaadhaan fudheera amanamuu kootiif immoo cuuphamuu qaba kottu bishaan as jira na buusii kottu nan cuuphama dhaabii saragalicha jenneen dhugaan jiru achi keessa jira kitaaba baatteef dubbisteef miti kan nyaattu waan hundumaa waan nyaatteef garaa keessan taa'u tokko waan ati nyaattu nyaatiin kan keessa jiru si keessa baasa miti waan nyaattu sana alaanfattee kan akkamiin nyaadha kan na wajjin ta'u jettee yoo nyaatiin deebisee si nyaata. Kanas akkas hin taanee fi kitaabni dubbisnu mataa isaa kan jettu jirta. Akkasiidha kaa walumaa galatti sammuu keenyatti fayyadamneeti beekuu qabna. Bara laphees bara duubatti deebinee yeroo ilaallu abboonni akkaataa saniin bara dukkanaa sana keessayyuu waaqa isaanii kan argatan. Amma immoo barsiisonni jiru kitaabonni jiru barreeffamees jira bar Musee fi barsiisonni jiru isa sanaaf jedhamee rabbitti namicha isa Se'oolii keessa taa'ee akkasiidha. Kanaaf gara dhimma keenyatti yeroo deebinu walumaa galatti jarri garuu waan hedduu harcaasaa akka deeman hubachuu qabanidha. Warri Ortodoksiin yeroo baay'ee hin callisna. Mormiinis akka hin barbaachifne kitaabnis waan kaasuuf hin callisna garuu leenci rafeera jettee dhaqxee eegeen qabattu hin tuqxu. Ortodoksiin callisuun isaanii deebii dhabuu miti. Ofitti kaasta. Sababni isaa namni tokko dura fayyuusaa sadarkaa isaa gad of qabummaan jira. Bakka qaba wangeelli waaqayyoos kan lallabamu. Maal jallisti fakkaate abuun ashiroodan waan jedhan qabu waa'ee callisuu kana gubbaarratti callisuun dubbachuu dhiisuutti fakkaata the silence is the loudest cry jedhu. Dhaadhama callisuun iyya guddaadha. Uummanni Israa'el garaana Eertiraatti gaafa dhufu Fara'oon duubaan gaafa argan iyyanii wal iyyisiisanii maraatan. Maanu baastee gammoojjuma sanatti dhumuu nu wayyu shunkurtuma sana nyaachuu nu wayyu awwaalli dhabameetii Gibsi keessatti gaafa jedhu Musee waan tokko dubbanneedha. Waaqayyo garuu maal ittiin jedhe Museedha. Musee maaf natti iyyitaa jedhe Musee dubbateera. Dubbanne. Callisuu Musee iyya warra Israa'elootaa caala. Manni kiristaanaa Ortodoksiin fannoo qabaattee deemsa ishee keessatti eessatti kophee akka baafatan eessatti akka salaamfatan maal jedhanii akka quba kaasan otoon dubbatiin kana qofa kaastee akkas jechuun ishee iyyuu warra qaamota iyyanii caalaa dhugaa dubbachuudhaaf harka 70 harka 100 harka 1000 ta'u kanaaf leenca ciiserra otoo ejjechuu baatanii qeerramsa ciisatu tuquu baatanii gaagura kanniisa keessatti damma dambeessaa jirtu otoo gaagura sana tuquu baatte maaliif of iddisiista deebistee garuu damma nyaachuu barbaannaani akkamitti jetteet abbaa damma dammeessu kan immoo kanniisa muruu beeku gaafata miti kitaaba qulqulluu eenyu fide dhufeetti ortodoksiitu fide kitaaba qulqulluu otoo Atinaatiyos yaa'ii Niqiyaa gubbaarratti egaa murteessanii booda qannoona sana teessisanii eenyu muddamuu eenyu akkamitti otoo jechuu baatee kitaaba qulqulluu boqonnaa 28 wangeelli Maatiyos lakkoofsa 19 qabaatu wangeelli Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 qabaatu wangeelli Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 qabaatu wangeelli Luqaas boqonnaa 24 qabaatee lakkoofsa dhuma haa qabaatu jedhee kan kaa'e qulqulluu Atinaatiyos fi qulqulloota isa fakkaatanii otoo inni kaasuu baateeti kitaaba kana otoo qulqulleessu akkasitti kaa'uu baate eessaa dhufa amma kitaabuma baatanii deeman kanayyuu isadha kanaaf galateeffachuu qabu haadha ortodoksiin haadha haadha deemsa gorsiti akkas jedhama waan jedhamuutu jira callisa keessatti amma an akkan Kiristoos fakkaadhe isin immoo ana fakkaadha jedhamiti qulqulluu Phaawulos boqonnaa tokkoffaa Qorontos 11 lakkoofsa 1 irratti waaqayyoon humtu mataasaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee bar waan dubbachuu qabu fariisonni yeroo baay'ee gaafii gidduu lama deebii lama qabu isa rakkisuudhaaf gaafii gaafatu
deebii akkamitti akka deebisaa ture waaqumti keenya jechuudha. Waaqa qoruusa. Durbuu maarabii mataan ishee si'a tokko si'a muraasa dubbatti. Garuu wanni isheen dubbatti immoo wangeelaadha. Kanaaf kiristaanonnis bifuma saniin callisuun keenya amma du'aa caalaa kan callisu hin jiru miti. Hin jiru. Du'aan du'eera warreen dubbatu. Du'aan kiristaanaa garuu du'aan ortodoksii dubbii qaba hin barsiisa. Maaliif hoonaan jette yeroo awwaalamu akkamittiin awwaala. Mataan isaa gara lixaatti garagalee awwaalama yeroo ka'u gara bahaatitti. Inni iyyuu lallabaa jira. Hawultiin gaafa hojjetamu fannoo isaa ortodoksii ta'uu isaan beekta. Gara lixaatitti garagalee awwaalama wanta ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanti hundi isaa barnoota qabaadha. Gara dhimma keenyatti deebi'uudhaaf. Kiristaanonni gaafa mana kiristaanaa keessa teenyee gubaa yookaan immoo yaa'ii barannu mee yeroo ta'an yeroo hundumaa laali. Dugdi isaanii gara lixaatti, fuulli isaanii gara bahaatti. Maaliifidha? Gara bahaa ilaalaa hin jedhu daaqoniin? Hin jedha. Gara bahaatti ilaalaa. Goda misraaq tamalkatu jedha. Baha eenyudha? Balbala baha kan taate qulqulleetti dubree maaramiidha. Iyesuus Kiristoos immoo isa baha ifa aduu jireenyaa namti. Aduu dhugaa Kiristoos isa laallamuu sallaalu. Kanaaf teessumni keenya mataansaa meereef waan tokko kaasne balbala gubbaa jira jenneeni. Hin seenne balbala gubbaadha ol hin baane ganaa ejjenneetu mana kiristaanaa keessa hin seenne waan ta'eef balbala gubbaadha dhaabbanii amma kana dubbanne mallatteeffachuudha kaasne xala uffanneedha balbala gubbaadha dhaabbanii mallatteeffachaa jirra. Kiristoos achi jira. Mee olaa seennu mee ol seennuu tokkichi balbala irra dhaabbatina keessumoonni keenya wal irra jirtu jechuudha. Ol seenna gara mana kiristaanaatti ol seenna. Balbaluma amma mana kiristaanaa qulqullummaa miti. Balbala dallaa mana kiristaanaa ol seennaa kan jedhu irraa kaaname. Erga gara keessatti seenne booda kallattii sadiidha kan nuti balbala sadiidha kan nuti argannu mana kiristaanaa keessatti akkuma dura kaaste kammoo waltajjii illee mataa ishee qabdi. Yoo ta'u waltajjii bira ga'e balbala seenna maafte balbala waggaa seennu dhiironni karaa mirga warra dubartoonni mirga dhiiraatiin seenu. Dhiironni karaa bitaatiin akkana gaafa seentoon balbala lama qabna nuti. Balbala lamaan sana dubartoonni karaa mirgaa kana ol seenu. Dhiironni immoo bitaa warra mirgaa shamarraniitiin ol seenu. Ol seennee gaafa deemnu addaraasha miti akkasumatti olillee akka horii sanatti jechuudha. Hoolonnis horiinis gabareen qotee bulaan hoolota, re'oota, harroota, gaangota bakka itti galchu qaba. Garagalatti galcha. Akkasumatti hin galchu. Nooyi markaba isaa keessa gaafa galchu bineensota bakka biraa ofiisaatii maatiisaa bakka biraa bineeldota bakka biraatti galche. Kutaa qaba. Tullu siinarrallee walitti hin galchitu akkasumatti ooftee hin galchitu. Tullu siinarrattillee akkasanidha. Kunillee gara kutaa mana kiristaanaa sadanitti nu fide garuu. Otoo achi hin ga'in jechuuf barbaadatan. Seensa sana dubartoonni balbaluma gaafa seenanii karaa dhiiraatiin walitti makamanii akka horiitti hin seenu. Sirna qaban. Uffannee naxalaa mana kiristaanaa. Namni gaafa mana du'aa deemu uffata du'aa kan mana du'aa uffatu qaba. Mana cidhaa gaafa deemtu uffattee deemtan. Baankii gaafa seenu hojjetaan baankii maal akka uffatu qaba. Bakka hojii hojjetutti fakkeenyaaf amma namni gamoo kana hojjetu hojjetaan gamoo kanaa injiinarii ta'uusaa waan irraa mul'atu qaba. Nuti Kiristoos kan ittiin fakkaannu uffata Kiristoosummaa uffannee dhaqna akkasumatti hin seennu. Hojii sana faana deemuu qaba. Amma waan uffannaa gaafa qabu hojii sanaaf kan mijatu. Maarree. Maalummaa hojii sanaa ibsuu danda'u qaba. Ibsuu qaba. Mana kiristaanaa jechuun mana Kiristoos dhaqna. Kiristoos immoo naxalaa adiimaa uffattuu jedhame. Tulluu Taaboor gubbaarratti uffanni isaa miicituun ibsu hamma sana qulqulleessuu akka hin dandeenyetti ifee mul'ate jedhu. Kanaaf naxalaa uffannee gaafa dhaqnu isa Taaboor gubbaarratti argina. Bitaaf mirgatti gaafa deemnu kitaaba qulqulluu gubbaarratti qulqulluun Maarqos daa'ima gaafa ture boqonnaa 10 lakkoofsa 51 irratti naxalaa isaas gatee kaate jedhu tokko jira. Daa'ima waan ta'eef hoggas. Naxalaa gatee kaatedha macaafa gubbaarratti. Baaqee sana naxalaa uffannu kana kitaaba qulqulluu irraa argine. Kana kan uffannu fannoo irraa argine. Adii kan uffannu Taaboor irratti argine. Kana hundumaa kan raawwannu sirnaaf seera ishee gaafa kaasnu dubartoonni sun eessan seenure karaa mirgaatiin nuti immoo bitaa warra mirgaa dhaabbataniitiin deemnee gaafa deemnu manni kiristaanaa akkuma jedhe kaabaaf kibbaan balbala bahaa fi kaabaanis kibbaanis qaba. Addaam gannata keessa gaafa ture karaa kaabaa akka ture Hewaan gannata keessa gaafa turte karaa kibbaa akka turte Kiristoos immoo Beeteleem irraa dhufee karaa bahaatiin luboonni karaa seenan sana argina. Kun hundumtuu Kiristoosin barsiisu. Callisuu keenya miti meenu laalaa qulqulluu Yaariid maal jedhe mana kiristaanaa nan arge mana kiristaanaa nan beeke mana kiristaanaa nan jaalladhe ayyawaat awwakwaat afakkarkwaat
Roomeen dhaqee Hermaan wajjin jedhama. Tiksee Hermaan wajjin argeetanii qulqulluun Phaawulos Roomee gubbaarratti gaafa mormisaa citu Phexros gaafa gadi fannifamu dhuguma ani ortodoksii mana kiristaanaa achittan arge Hermaan wajjin jedha. Koottaa mana kiristaanaa laalaa. Mana kiristaanaa fagoodha laaltee hin ceebba'in. Naatinaa'elii maalittiin jedhe Filiphos Iyyees masicha Museen ooritiidhaan raajonni immoo raajan barreessan san arganneera. Musee ba'oorit nabiyaat batanbiit የተናገሩለትን መሲሁን አግኝተናል ጀናኔ ይነርገማ ዱጉማ ናዝሬት ኬሳ namni gaariin hin baat jedhan maaliif beekadha hayyuudha miti naatinaa'el beeka ooritiiti beekumsa isaatiin dubbannaan Filiphos sana deebisuu hin dandeenye maaliif kootu laalii isaa gachuu argitaattiin jedhe amma koottaa laalaa kan jedhu sana bira dhaabbannaa jedhi kootu bakka dhuftetti. Akka sanaadha kaayidaa manni kiristaanaa keenya bu'uura raajotaa fi duuka bootaa jennee Efesoon boqonnaa 2:20 irratti dura kaasnee jirra. Kanaaf kakuu moofas dhiiftee miti sirnoota tokko tokko achirraas fudhattee wal simsiistee kan ishee fudhattee adeemtu. Fakkeenyaaf mana dallaa sana keessatti dallaadhuma mana kiristaanaa kana keessatti yeroo kadhannaa yeroo qiddaasee fakkeenyaaf ergamoonni ni buufatu. Qiddaaseen erga eegalame booda sirni qulqulleessa erga eegalame booda asii achi hin sosochoon dandeessu. Ergamoonni ni buufatu. Gama tokkoon immoo tokkummaa mana kiristaanaa. Ilaa manni kiristaanaa nuun qofa miti. Warroonni lubbuudhaan hin jirre foon hin jirre lubbuudhaan jiran nu faana jiru. Kan ammoo kitaabni qulqulluun ifatti ragaa baha. Fakkeenyaaf bara kakuu haaraa keessaa isa kakuu moofaa yeroo ka'utu jira. Dabalataa boruma mataa isaati irratti Musee fi Eeliyaas dhufaniiru. Kitaaba Wangeela Luqaas boqonnaa 16 irratti Naween namichi jedhamu sun waa'ee nama kakuu haaraa kakuu moofaa kaasaa ture waa'ee Abrahaam wajjin waan wal qabatu jechuudha. Hangam akka walirraa fagaatu umuriin isaanii garuu maqaa isaanii wajjin wal beeku. Kanaaf qulqulloonni nu faana akka isaan jiran sirna mataa isaa akka inni qabu guyyaa uumama keenyarraa kaasnee amma akka kaasaa turte gara kaabaa fi kibbaatiin dhiiraa fi durbi yeroo seenan gannanni gara gannata keessa gara kibbaatiin hewaan akka turte gara kaabaatiin immoo addaam akka inni ture. Kiristoos immoo karaa baatiin Kiristoos karaa baatiin Beeteleemitti dhalate. Maqaan ishee Beeteleemidha. Mana buddeenaa buddeen jireenyaa mana buddeenaa jennaan tokkummaadhaan akka doonii nooyi taate warra kana qabatteetu manni kiristaanaa tokkummaa kanaan jiraatti jechuudha. Kiristoos mataa ishee ta'e jiraatti gubbaa ishee irraa fannoo qabdi. Waaqayyo Yesuus Kiristoos lafarraa ol siqee samiirraa gadi siqee fannifamuusaa guyyaa guyyaadhaan ragaa bahaa jiraatti jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan hanga ishee argitu maaltu si fuuldura dhufa? Kiristoos si fuuldura dhufa. Balbaluma mana kiristaanaa fakkeenyaaf karra guddaa ishee daddaa ishee gaafa laalte balbala 4 qabdi karaa seensaa jechuudha. Kaabaan hin banama, kibbaan hin banama, ba'aan hin banama, dhiyaan hin banama. Mee kana immoo maal goota seete Kiristoos yeroo fannifame ilaalimee akkasumatti yaada keetiin Galaatiyaadhaan maalitti hin jedhe fuuldura keessanitti akka fannifamee jiru kaafamee otoo jiru akka kana hubanne maaltu dawwee isinitti buusan jenneeni. Amma yeroo fannifame dhaggeeffadhu. Kaabaaf kibba akka jennu gubbaarraatii akka gadi laallu fannoon kallattii 4 hin qabu. Yeroo harka isaa diriirsee jirutti fannoon gubbaarraatii akkas dalgaanis immoo muka dagalee fi olee kanaan jechuudha. Fannoon kaabas kibbas baasni agarsiisu. Manni kiristaanaa balballi ishee kaaba kibba baadhiyaa jetti moo jettu. Kanaaf gosan qabdu hundumtuu koottaa andaarra addunyaa kanaa immoo bahaaf kibba dhiyaa fi kaabaan adda qoqqoodamee akka jiru addunyaan qoodamni ishee maalidha? Bahaadhiyaa kaaba kibba miti. Kallattii hundaanuu koottaa kan jedhu Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e. Kanaatiin amma goolabnee balbala dura dhaabbannee reefu ol seenaa jirra. Mee kanaatiin xumurree immoo kutaatti aanu kan immoo torbeewwan itti aanutti immoo sagantaa biraa kaasna garuu hojii manaa tokko garuu hin kennina. Ani maal jechuun barbaada? Maal jedhama sitti jechama tokko keessatti jaldeessaa fi lukkuutu wajjin jireenya barbaadanii jedhan amma jaldeessaa fi lukkuudha. Guyyaa tokko mana keenyaa nyaanna guyyaa tokko immoo mana keetii nyaanna waliin jedhan jaldeessaa fi lukkuun. Amma lukkuun jaldeessa waamteeti amma lukkuun maal qabdi obboleessa koo? Biqila haadholiin lafatti afanii yookaan midhaan afanii deeman nyaachisiisteeti geggeessiteedha. Geggeessinaani jaldeessi dabareen isaa ga'eeti waame lukkuu. Jaldeessi immoo manni isaa eessa? Bosona keessa yookaan immoo daggala jiraatu yookaan immoo hallayyaa jiraatu. Hallayyaa kana gubbaarra dhaabeeti misingaa beektaati yookaan boqqoolloo jedhe. Misingaan kun bilchaateera gammoojjii kana keessatti kana amma guutee firee gurguddaa kana buufateera.
lukkuudhaan maalittiin jedhe dhaqiitii jedheen akka barbaaddetti kan barbaadde kan hundumaa nyaadhu quufi jedheen jedhe keetii kun jetteen jedheen garuu jedheen waan si akeekkachiisa garuu uumama nama jedhamu yoo argite jalaa dheefi dhokadhu hamma isaan darbanitti jedheen maaliif egaa kee ta'e maaliifan jalaa dhokadha silaa kiyyattee taanaani dhiisi isaan keenyuma kanaan keenya jedhu isaanii jedheedhaan jaldeessi amma waanuma kitaabni qulqulluun keenyadha waa'ee Kiristoos isa dhugaa barbaadde kan ortodoksiidha fannoo yoo barbaadde tsabala yoo barbaadde kabaroo barbaadde mallatteeffannoo barbaadde iccitii yoo barbaadde tsabala hundumtuu Kiristoos kan ta'e manni kiristaanaa otoo qabdu manni kiristaanaa hin lallabdu Kiristoos kan jiru nu biradha Kiristoos kam jettu ennaani yoo san gaafadde san maal jedhu keenyuma kanan dhufanii keenya dhumane kitaabni qulqulluun keenyadha amma mormii miti kun dorgommii miti kun dhugaan madde burqaan jireenyaa burqaan nageenyaa beeteleemiiti dhuftee kitaaba qulqulluu dubbistee qulqulloota qabattee tsabala waammattee fannoo qabattee dhungattee balbala Yerusaalem sana hundumaa fudhatte biyya samii biyya lafaa jirtu beeta kiristaanaa manni kiristaanaa immoo kan eenyu dhiiga isaatiin kan hundeesse Kiristoos immoo eessa jira fooniif dhiigi isaa kan itti nyaatamu mana kiristaanaa keessa jira akkamitti lallabdu jetta kanaaf kan dhugaa jiruuni hin balleessinaati bakka dhugaatti dhuguma kitaabni qulqulluun eessaa dhufe harka yeroo qabnu maal jenna Kiristoos eenyutu lallaba kan jedhu mee deebi'aati gaafii wal gaafadhaan assaayimentii yookaan immoo abbaltii qaamota kanaaf laannuudha kan jedhu nuti gaafsine wayyu maal dabalata akka sanaadha caluma jennee duras kaaseera sammuu kan nuu kenname itti yaaduu fi wanta ta'eef warroonni amantaa keessa jiran miti bara warri falaasama adda addaa filosoofii keessa jiran baay'ee deemaniiru dhugaadha warra kana caalaa jechuudha isaan iyyuu dhumni isaanii baay'een isaanii gara amantaatti dhufan yoo dhugaara daa'iman kanaaf caluma jennee ameen jechuu qofa osoo hin taane amma nuti waan xiqqoo kaasne dhimmoota hedduutti hin dhufne akkuma jarri kun akka jaldeessi jedhe jette amma osoo gara sirnoota adda addaa mana kiristaanaa keessa ta'utti dhufne kan eenyutu kamtu kan eenyuti ayyaana gaafa kaasne gaafa faasikaa jaraafis faasikaa gaafa cuuphaa keenyuma kabajuu dhufan immoo guyyaa keenya amma sin Kiristoos sabbaktan yookaan lallabdan oolun jedhanii guyyaa faasikaa guyyaa nuti amannu sana maaf kabaju san wajji kanuma isaanii guyyaa 25 24 godhatanii gaafa cuuphaa dhufanii keenya wajjin kabaju gaafa cuuphaan jedha gaafa dhalootaa dhufanii wajjin kabaju gaafa hiikaa dhufanii wajjin kabaju maaf guyyaa 27 fannifamedhanii gaafa sana maaf nu wajjin yaadatu 27 26 godhatanii 30 godhatanii barbaadan maaf rarra'u yookaan qabatanii dhaabbachuudha kanaaf Kiristoos eessa jira bara tokko osoo dhiifne bara tokko osoo dhiifneeti bara tokko osoo dhiisne ayyaanota kabaju inni dhiisu jechuudha eenyu qabatanii bara sababni isaa kan keenya ka kalaandara mataa isaa qaba kanadha ayyaanni dhalootaa gaafa bara tokko 20 bara Yohaannis 28 bara kan 29 saayintistii tokkotu maal jedhe seete dhugaadhaaf dhuguma amma falaasama riifate kaasee fankaas deemnee gaara beekumsaa dhugaa barbaannee gaaricha sana hiixannee dafqa keenya fixannee hoggaanu fiixee gubbaa ka'uudhaan achi geenyu hayyoonni mana kiristaanaa jedhe baga nagaan dhuftan jedhanii kootaan hin jedhu baga nagaan dhuftan achi geenya isaan hoggaa dhibba beeka durachi ta'aniit gaara sana gubbaarra ta'anii nu eegan nuti dhugaa barbaacha deemnee bakka dhugaa sana geenyee fixannee baqqaa jennee hoggaa dafqa keenya baga nagaan dhuftan jedhanii gubbaarra ta'aniit ol nu harkisanii achi nu kaa'uu jedhu. Kun waanuma dhugaadha amma wantoota falaasfoonni keessa deemanii darbanii dhumarratti asumatti wal gahu. Kana namni barbaade qorachuu danda'a. Abbaan barbaade. Wanta ta'eef yaada keenyaa goolabnu. Kanaatiin dhimbiibnaa sagantaan dhimbiibbaa keenya kana fakkaata kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Sootoriyaa qophii dhimbiibbaa jedhu keessatti dhuguma Iyyasuus Kiristoos manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon hin lallabdu warra nuun jedhaniifi isin murteessaa kana booda amma nuti dhimbiibnee kaasnee jalqaba mallatteeffachuudhaan naxalaa uffachuudhaan dhaabbannee kadhachuurraatii dhaabbannee otoon seeniin hamma kana yoo jenne isin waan jettan immoo ofii keessaniiti murtii isiniif laanneerra warri ilaalaa jirtanii manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon dhuguma Iyyasuus Kiristoos hin lallabdu kan jedhamu sun dhugaadha moo soba mee dhimbiibnee gaafa cuunfinee ilaallu maal fakkaatan isiniif dhiisneerraa abbaltii immoo kennineerraa kan itti dhufutti immoo isin yaada kaasaa
Mee kanarrattis yaada nuu kaasaa jedhaati isin sagantaa keenya yeroo ilaaltan share subscribe yeroo gootan like yeroo gootan jalatti koomentii irratti adaraa keessan mee dhimma kanaan immoo wal qabsiisaatii dhimma kana sotoo kaastanii jedhaati nuu kaasaa hanga dhibbiibbaa keenya torbanitti waaqayyoon dhuma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.